ለኪስኪሲ ጃለቹን መጨረሻን አሪጣ ጀቹን ደበሩ ዶክተር አብይ የሮ ከነኪ ስትወንት ነው መበርባችሱ እኒ ጉዳን ያለኝ ነው ሞድሽ ቀልዲን ሰይና ሰርጊ ጀረከናት ብር ሚሊዮን 300 ቤ ኦ ቬሎ መተናው ሸኑ ፈቴን ሲንጀበር ሚሊዮን 300 ትፍተጃን እንደሰማየ ከጃን ሚሊዮን ሰኒ ኦል ኡስታዝ ኒ ሞዱ ጋይሮ ከነኪ ስትዋነ ከከናዋሰው ነው መንበርባችሳ ፉቴ ጀንኑት ኮልኮሎ ፉቴ አቀም ሄሩምቴ ደበለ ዋን ከናፊ ሞሲ ድፍቴስ ዴቢ ከኒቴት Isheetiin jira deebisaa sin qabu nama dhufee si jaaladhaan jiru malee. Tooro taa'ee kana birrii miiliyoona 30 baastee heerumtu malee namni wayiis immoo biyya alaatii akkas jedhaa jira. Maallayni xiyyaa ol deemee jira. Waggaa dhufu yookaan ji'a jaha booda Itoophiyaan deema. Ijoolleen Itoophiyaa xixiqqoon qophaa'aa nu eegaa. Okay, Nasraanii qophaa'aa nu eegaa jedhaa jirti. An akka kanaatti qophaa'eera outfitii kun haala lama. Al tokko guutuu sana isinitti agarsiisa. Maltankate suufii isa irra keessaan qabu kaan isaan fida in qabu kaan fuudhee irratti fakkaadhamu isaan fida aba'u kun maali uummanni qaanii hin beekne kun biriidhaa jedhee moo miti inni akka isheen hundi durii si dubbistu fuutaare ansilumaa isiniin dadhabeen nama biraa gaatoo malee kanaan dura akkas jetti gaafatamtee turte waajjifaa miti Siitu na fuudha. wallaahi siin fuudha zoon si bira jiraadde yaani ati immaan nayyamna Manaa fuudha garuu raacheenii faayaatiin mul'isa guddaa keessa akka jarri galan himamee jira. Liqafaalku angalk ምንድነው? ጌማን ጫውተን dhugaa rabbicha akka nama mucaa kana jaallatte na ammadhu jennaan didi birrii sana dhageetiin atti fakkaata waan kanaan maal jetta haayaa oduu guddaa ammanu ga'een mubaarik musammaa durbaa akka inni da'uu hin dandeenye dhageenye jira. mubaarak immoo dhiira malee waan hin dhalchineef yoo dubartii dhalte kayitaatti miti. maal jechuudha? Inni ol kennan dhiiruma ulfeetta amaluma hiriyyaa kiyyaati. Sanyii dubartii facaasee hin beeku? Don't say coming by TikTok. Don't say coming by TikTok and by Facebook by your social media. Seera ummata keenyaatiin seerri tokko jira. Namni tokko yoo nama arrabse namni tokko yoo akka barbaade nama godhe maaliin deemna ingiliffaan deemnan immoo. Oroota namni tokko waa tokko nuun jennaan ingiliffaan kan nu haasa'u qabnu malee sadeemanii oromiffaa wal arrabsanii sadeemanii oromiffaa waan taane hin taane kun barbaachisaa miti. kan du'e obbaafatee jedhe acheen Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu jarramantii bira adara rabbi adara. Mimi jarri musliimota baga arafaa aydi arafaatiin isin ga'e. Adara rabbi nama uffatana bituu arfaadha. haa ta'u malee ijoollee dhiiraa wanti sodaachisaa jiru gara fuudhaatti deemu wanti sodaachisaa jiru ni tokkoffammaa inni gizee akka kana ayyaanni dhufe uffata bitu. Gatii kennutti mi warra naan jechaa turtanii fi amma gatii tokko tokkoon isinitti hima. Buutsii kana ture buutsiin kun birrii 32 dhufe amma harka koorran jiru kastamarii koof ajajaan dhufeetu inni kun inni taanu birrii 45 yaa birrii 45 dhufe inni kun immoo birrii 18 dhufe gatiin koo akkuma isin dhagaa jirtan baay'ee feeriidha. Sheen irraa qodaa kamiin qodaa barbaadan na bira tajaajiluu dandeessu naa bilbila galatooma. Adara video kana mo copy link amma dandeessan godhaa repostina godhaa. Bye. Kiu jechuun amma siluma. Mucaan kun isin jetteeti kan birrii 40 kan birrii 35 gurguraa jirtu malee si birrii 45 kana birrii 50 ni gurgurti. Isa birrii 32 san gara birrii 40 50 ni gurgurti. Isin jetteeti. Kuni soba propagandaadha malee waan ta'uu danda'u miti. maqaan keenya ni maqaan kee Ramadaan Ramadaan eenyu Xaayiroo eenyu Abbaa Dilbii eenyu Abbaa Jamaali Abbaa Jamaal eenyu dhumeeraama iraan sobiin yoomaa kee oo Najiyaa eenyu amma soo safara kana maal gochuu dhufuut safara kana maal gochuu dhufuut tapha gara gara taphatu maa bakka awwaalamta bakka asitti awwaalamta
Oh. Siti tokasu? Tokasu Siti? Siti tokasu? Tokasu? Isu? Ini su bukan nyu. Ruduan nyu. Ruduan apa mau gagamari? Ya? Ya bajil bini. Jazbaan tokko tokko nu keessa guutee jira warroota. Xiyyiitti qabeeti kan mucaa kana sodaachisaa jiru. Uleedhaan sodaachisaa jira natti fakkaataa ture malee inni akka inni xiyyiitti ofumaa isaatiif iyyuu himaa jira. Nam tokko tokko garuu akkaataa isaan itti yaaddan. Warroota haxeen yeroo tokko keessatti maal jedhe? Haxeen yeroo tokko keessatti akkas jedhee ture. Arsenal. Gurbaan kun yoonu azzansiisatee ala naxaba kana Arsenal wancaa nyachuu qaba. Waggaa sadan irraa qamadii yeroo jalqabnu kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa harka kuffise. Mootummaan naannoo hojiin qabu jedhee nu injifata. Nama afur qofatti hafnee kaan nu mo'ata. Ejjennoo qabatanii harka kuffu. Hektaara 7,000 kadhannee hojjisiifne namoota dhuunfaa kadhannee. Erga isa arganii booda jalqabnee utuu amma waggaa lamaan kana qamadii qotuu baanne bara namaa taanatu. Utuu alana qamadii qotuu baanne dhugaa rabbicha uummanni keenya beelaan kan darbuta. Qabadiin kun illee ammallee naamamne ganaa bokkaa gurguddaatu jira. Ganaa ganna gurguddaa lama wayii qabna. Ganna kana yoo bira darbine isa kanaaf isa kana bira yoo darbine waancaa kana ni nyaanna jedheen abdiin qaba dhugaa rabbicha. Waancaa baanbalaa Arsenal. 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 Mana? Hindi makuha mo. Ay, talaga. Wanca. Mahit bikin. Arsenal naggabi. Yan lang ma. Tasfa. Tasfa ba yun? Tasfa ba? ዝንጥ ያሉ ተስፋዎች አሉ። ተስፋ ኩኒ ስምቢ ጎታ አካሃጼት ከንከለቢ ከነ ደገራጁ ዱጋ ረቢ ዋንጻ አለና ከና አጭላሉ ቀበቱ ቦርን ማውዚ ኦጅኒስ ጠበ ጉዳ ካምቡርጋ ጌስኑታ ቦርን ማውዚን ዮሞኔ ዋንጻ ካሱ ዳፍ ጠበተ ቆቆፈቱ ነው አፍ አንጫባት ጨጨብዳ ከነፍ ከራነጋፍ ዲሞክራቷቴን አለም ከርጁ ሁንዱ ጩፋል ጩፋል ኬሰቱ ባንዱማዳን ኬቶ ተውዳን ዲነ ብራት ፎጀቹዳን ከራንጅሩ ጩፋል ከራ መሪፍ መረባዳን ሐሰው ከራሰን ኢንፎርማቲቭ ፊዲ ሀገ ሂሬው መተከኛ አመተኮል ቀበት mootummaan waan barbaachisu hunda sana dhugaa rabbii sidii faniin kakadha xaba kana mo'anna xabataa bornu maawustu akkas jedhaa ture xabataa bornu maawustu akkas jedhaa ture jaallattanii dhiistanii nu mo'anna haa ta'u malee ijoolleen dhiiraa yeroo baay'ee yeroo wal agartuu keessatti ወንዶች በቡድን ሲሰበሰቡ እግር ኳስን ቀዳሚ የውይይት አጀንዳ እንደሚያደርጉ ዓለም አቀፍ ጥናቶች አመላከቱ። በአውሮፓና በሰሜን አሜሪካ ሀገራት የተደረጉ ማህበራዊና ስነ ልቦናዊ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ቁጥራቸው 4 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ወንዶች በአንድ ላይ በሚሰበሰቡበት ጊዜ በብዛት የሚያወሩለት ስለ እግር ኳስ ጨዋታ መሆኑም ተረጋግጧል። ይህ ክስተት ወንዶች በማህበራዊ ህይወታቸው ውስጥ በቀላሉ ለመግባባትና የጋራ መግባባትን ለመፍጠር የሚጠቀሙበት ዋነኛ ስልት መሆኑም ተመራማሪዎች በቅርብ አወጡት ሪፖርት ይፋ አድርገዋል። አንስ ቆረነው ከና ዱጋደ ጀደ ያደ ኦሩታ በየኪኝ ኪሰት ነምኒ ቤላና ከሚትዱ ቆርቆሮ እንደተደገፈ የቀረበውንም ሳይበላ ህይወቱ አልፏል። እጅግ አሳዛኝ መረጃ ትላንት ሐሙስ ግንቦት 6 2018 ዓ.ም ከቀኑ 8 ሰዓት አካባቢ ላይ ተፈጽሟል። የዘራውን በቆሎ ለማስኮትኮት ይህንን ግለሰብ በደላላ አማካኝነት አግኝቶት 7000 ብር ተስማምቶ ለስራም ያስገባዋል። ታዲያ ይህም ግለሰብ ስራውን የጀመረው ከረፋዱ 4 ሰዓት አካባቢ ሲሆን የአሰሪው ባለቤት ወደ በቆሎ ማሳው ምሳና ውሃም ይዛለት ሄዳለች። ግለሰቡ በኩትኳቶ ስራ ላይ ስለነበረም ወደዚህ ጠጋ ብለህ ጥላ አካባቢ ላይ ምሳን ብላም ተጠይቀዋለች። ግለሰቡም እሺ ይልና እዚህ ጋር አምጪልኝ ብሎ በቆርቆሮ ወደ ታጠሩ አጥር ጥግ ሄዶ ቁጭ እንዳለ ምሳውንም ሳይበላ የመጨረሻ ምሳውንም የወሰደችለት ሴትየዋ ምግቡን ከዘንቢሏ ሳታወጣ እንደምታዩት እንደተደገፈም ቀርቷል። የሟቹ ሁኔታን የተመለከተችው ግለሰብ በጩኸት ሌሎች ሰዎችን ጠርታ ስለሟቹ አሟሟት ሁኔታንም ታስረዳለች። ከዚያም በመቀጠልም ፖሊስ ጉዳዩን አጣርቶ ግለሰቡንም አድራሻውን አፈላልጎ አግኝቶታል። ታዲያ ለነገ ስንኖር ዛሬ ትቀድመናለችና ባለን ጥቂት ዓመታት ስለ ሰላም፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ መረዳዳትና በመናምነው አምላክም ቃል በመገዛት ለነገያችን የሰማያዊ ሕይወት ስንቅን እናስቀምጥ።
duuti yeroo kamiin akka nutti dhufu hin beeku. Namichi kun qonna namaa keessa deemee boqqolloo kotokotuu fi deemee baay'ee beelee ture. Ganamaan nyaanni natti fakkaata hamma sa'aatii misaan ga'u irratti kotokotaa fi ture nyaata naa fidi jedhee namichatti hima. Namicha sana wajjin birrii 7,000 walii galanii turanii. Haa ta'u malee nyaanni sun gizee dhufee fi ka'uu nyaata sana osoo nyaatiin duniyaa kana yookaan immoo lubbuun isaa biyya jira. Oorotaa maatiin keenya jaalala ta'uu qabna. Ammaan iyyuu haraaramuu qabna. Afootu lilla afootu. Kan du'e obbaafatee jedhe Haceen. Oorotaa yeroo baay'ee wanti sodaadhu keessaa inni guddaan maayinni jidduu warraaf abbaa manaa galee ati akkasii jechuudha. Mucaadheen gaddaa boonii kana akka kanaatti dhabne mucattii kana ituma aazaa keenyu ituma koomantii irratti waan hin taane haasofnu itu waan hin taane dubbannu lubbuu si akka baastu goonee jira. Ammas immoo mucaa yeroo dheeraadhaaf biyya alaa turtee dhufte Itoophiyaa keessatti yookaan Dirreedawaa keessatti gurbaa tokko wajjin walii galanii wal fuudhanii jiru. Namoonni baay'een waa'ee siyaasaa jiru. Ammas taanaan mucattiin kun yeroo kana keessatti itti dhaga'amu adiisu malee yeroo baay'ee tadeemu baay'ee itti dhaga'amaa deemu. ብታይ እየኮራው ነው የምወድሽ ደስ እያለኝ ነው የምወድሽ አትጠገብ ልበልሽ ሰላሜ ልበልሽ እርጋታዬ ልበልሽ ማለዳዬ አዳላሊ እንተለፉድ የናን ጉርባን ገርቴ ሃዱ መላሌ ሃዱ መፉደ እንዶ ጎንጎሬኒ ኢንሊ ዙናላ ጀበና ቆደ አጌሰን ጅሩላ አንኬሰ ዋነ ከና ኬሰ አንኬሰ አለ ኬሰን ገልችና ናናፊሰን አከ ኬሰን ዝራን አብዲ ጉዳን ቀባ ተመረን ነስራ ጎርሱ ሚስቦ ሚሴጅ ተኮና ያርጊቴ ቱርቲ والله لازم اني ገመቹ ጉዳት ነው ደገማ ጅራ ሙጫ ከዳጀን ከሩ ድሬዳዋ ሰኒ ፊ ሮዛን ሰን ሄዱነ ተልተጅ ሮዛ ተክቲ ከዲባያ ሀቢብቲ ትያ أنا سنقولهم ما توقع يدوت عايزين جرا يا روزا دوغاربي دياسورا أوروبا يعني سيجاليها أي دياسورا أمريكا دي مدي you from Minnesota I am from German okay me you too I am going to Ethiopia baby children marry والله لازم كنا ما لك يا لك نما بانك كذا بيعدين جرا روزا يه ما لك يا all دمجرا وقعدوا في يوكان جاء بود إثيوبيان دما مشاهدك إيرو خدان سن عمري أنا ما ديدمي لما ندا ديدمي لما ديدو ما شانين ساعة أنا مو كعمري أنا ما كولا سجلي تيم فودا ما ليني هاجرات diaspora power diaspora woman power جولم إثيوبيا تدكون أبا ونويجا finally outfitting كينيا كان فكاتا like ألتوكو قوتو سالسة تغرسيس إنرا كيسابو سنتمچاني finally أكاسيتس تمچير أبدي قدان كم أكاناتيو إغنيني مالفكات دمو أمبريد أجدي ما أمني مومتي كوني صبر أوروتا أبابو سبرجرا أبابو سبرجرا ما أفتي سشي واتو كو بران كبتو بشانو بران كبتو أكايو بران كبتو أبابو بران كبتو وما وانا تنقل جتو كنجو شمالي فوشير قد إيتي براناجي بس يتمو نقود دسية تودم تمو مرچان كمال سيجالت دي سين فودان سين جي ألو بابو واجب فاوي سيتنا فودا والله سين فودا زون سبرا جراد دي يعني تمان نيمنا mana fuda garu fuda chula lege se male mana ira hoyi lege sere mana fuda hika mali funi akka kaboi bai tare funi kakka kabaniin beekaga funi fuudhanii waliin gammadanii wal bashannansiisanii ilmaa waliin horanii jireenya bareedaa waliin dabarsuudha ka funi tanaa wajji kakkam qaba adimma na futeer wadhalu dandeesse jechuudha mee natti heerumina laali niin dhufa akka hojiinin si garsiisa hojiinin si garsiisa afaanii mi beeyta afaan nama ibdaatu yaanii ibdaatanaan jetta natti heerumina na laali dubartii oguu fudhan ilma waan namni namaa dhalee namaa kan dhufee taabbumaatu bakka jarri warra namaa deemtanii jiran hojjetan dhiifadha dhugaa rabbichatu hin jiru warri koo akka kana gochuun qabu har'aa jalqabee namni tokko Nasraa wajjin haasaa akka kana haasiinan anaa wajjin bola አይታችኋል ሞገሳቸው ራሱ ቁንጅናዋን ተመልከተው ቁንጅናቸው ኦ ማይ ጋድ የፍቅሬን ጥያቄ ተቀበሉኝ ማማ ድሮ ወይ ነስራ ፉዴ ማለ ዱጋ ረቢ መማንስ ሊበሪሉ ቱሪ ጋሩሞ ብሪዳ ምናምን ጀዴ ሚቲ jaartiin yeroo kan beekamtini beekta
gaafa ati miiraa laman qabaanne sallan chastaa neb guyyaa san beekamti jaartiin gaariin jaarsi yeroo kan beekam guyyaa gammachiis bitte qaaboo amma sii dabarte qa dhengaddoo udduqoofi amma beekamtu obbaleesoo ta dhengadda sii jattee fuulli isii maasasa fakkaate san arraan tana fuula san halaawwata loozit deebistamoo yaa tulkii mirkii saayidishikii irratti qaban orjinaalummaan jaartii gaafa jaarsi chastaa orjinaalummaan jaarsaa gaafa massee arkate yeroo san beekama isin lachuutu guyyaa san wal cinaa dhaabbannaan wala bal abu isin gammunne akkana isin jenna moola ageessa miti milkiin isin haa barbaadduun sin jaabar salaamu haasaa dhugaa fi haasaa baramuu qabu keessaa inni guddaan isa kana namni gizee sir rakkattanu sin wajjin jiraate gizee te rakkattu keessatti mucattiin sun sibira jiraatteenaan rakkoo kana keessaa ni baan akka abdiin kunne jetti si bukkee dhaabbattee puush si gootee akkati tabba sana baatu si gooteenaan gaafati waan barbaaddu argatte san wanta riinu kan isiidhaaf malu ta'a isiin akka nigisti yookaan akka kuiniitti bakka tokko teessi waa tokko hojjechuun qabdu ajaja qofa siin dabarsuu qabdi wanti biraa kan hojjetamuu qabu sarraatanyaa qaxarsiiftee waan adda addaa akka namni biraa hojjetu goote isii akka waan muuziyeemiitti bakka tokko teesseenaan isii achitti kaddamachuu akkati qabdu si hubachiisuun barbaada. Jennu nuti kolkoloo fuutee akkam heerumteedha malee. Dalagii fuudhi maal abbaa kadiitiif dhalattee uduraanu. Wanni ganda kee deddeemtee dulloo kan niqaa godhatuuf maali yaadde? Kuni fuudhee hunjanii bar niqaa godhatee janii bar. Fuudhee hunjennu nuti bar hawaasa keenya niqaa godhatee janii bar. Akkasii inni ishee maamuun niqaa godhatee jennaan bareedu fuudhee hunjennu nuti. Ganda kee deddeemtanii waan gartan niqaan godhinaa dalagadhaa deemaa dalagaa fuudhaa. Boru guyyaa tokko akhi namun shaantaa kan muhulara taa'u dhufteera. Kagaafa duraati dhufteessa. Oggaati hulaa dhodhoyte hun olaa shaantaan kee jiraatin jaa. Miskiina wallaahi waraabeysi yaa boona minarra foon fedhu jiru anuu hoolaa huqqataan fedhu jecha waraabeysi. Deegi namni fuudhallee jaalate bakka agarteetti qoftee kabajaa of hin balleessin. Namni ulfina qaba kabajaa qaba. Naamusa ta'e godhee qofootee mudhii jabeeffadhu adaba godhee deemi hashawaa safarii waan dalay duratti hashawaa safarii fuudhi malee bakka gartee kuftee maqaan hin balleessinaa. Masii gala waan jiru ofiin hin taphatee. Dubbiin kun kan dubbatame mucaa siisilaatiif jedhamee namoonni waan baay'ee haasaa jiru isin garuu deebii qabdi. Iddoo kanatti deebisaan deebisiniif inuma hojjedhu viidiyoo zanaaf hataje deebisaan deebisiniif garuu. Isaatiin jiran deebisaa sin qabu nama dhufee si jaaladhaan jiru malee nama gaaffii na gaafatus yuutuub irratti maxxansuu deenya intartimentii nam lamaan naame garuu kamichaa keenyaa jira kasan jala dhaqanii isaafin waan gartee na gaafachuu kana achi jalatti himna kasa gaaffii na gaafachuu kana namu wanni na gaafachuu barbaadu yoo jiraatu maakii atilleen yoo gaaffii na qabaatu intervii sin dhiyeessinu. Akkasii ustaas Raayyaanis immoo waa tokkotti dabalanii jiru. Dhiirti gaafa fiqaada fuuchuu haadha manaa gaafatte ofiif haadha manaati. Ilaame dhiirti gaafa haadha manaa fuudhu ayyama gaafatte seerri rabbii likkii miti. Rabbi tulaa banee miti. Ulaa rabbi banee kun likkii miti kan haadha manaa kooti likkii jedhaarti. Waan na mudate bara 2006 jaakka faranjiratti fakkaata. Saayiba keenya. Ka'ee intala baamana raadiyoo haa ta'u hin beeku intala guddoo wayii fuudhe. Namni jalqaba lola eenyunni dhiira. Itti jedhanii bara. Maaliif jedhan beektaa? Warra mana keessaa abbaa manaati. Achitti. Akka akkaan wal dhabna. Akka wal dhabna. Liqimsaa isa kana. Raayyaan jibbitee maal goota seerri rabbiin kun jallanaan nagaa. Badaan saayinaa afaan miti rabbiin seera irratti baasuun sirrii miti jedhaa itti beeki. Seerri rabbiin immoo amala dhiiraa beekaaf seeratti baase. Amma gaa hulaa haadha manaa itti lammeeffachuu isa sadeeffachuu kan banu inni jalqabaa haadha manaa duraatu ilmoodhaaf haadha ta'ee haadha manummaa wallaale. Hulaa bantee gadhiifte. Si galee haadha manummaa gaafa duraa gaafa ilmoo tokko gaafa ilmoo namaa oolmaa wajjin oolu yoo inni eessallee jiraata. Bakka akkanaa dhaqee laphee baataati walakkaasiitu isa wajjin deema walakkaasiitu malatta. Hamma jiraatu kana dhiirti immoo akkana barbaaddi. Namni mana keessaa kophaan jiru jechuun itti immoo barbaaddi. Si galee? Xabiyaa dhiiraa amma gaa gumiin haadha manummaa haadha qofa irratti raawwata. Ishee haadha manaa isaan fidaa.
Anu jireenya barbaada. Rabbiin kanaaf iyyee dhiiraaf Ulaa kanaa bane. Aywa. Dhiirri jiraachuu hin dandeessu. Dhiirtii utuun fuudhii jiraachuu dandeessi. Fuutee jiraachuu hin dandeessu haadha manaa. Nuko waan ustaaza keenya jaallannu sababa guddaa qabna. Nama jaallannus adda baasnee beekna. Ustaazni akka nuu yaadan baay'ee beekna. Garuu an sirratti darrabuun barbaadu malee. ኧረ ምን ልታረግ ነው? በየትኛው ጅልታ ሰው ነው? አራት ጎርሰው የሚቅርብህ አረ ለወጥ ባንክ ሰውዬ በእናትህ አረ ጎረሰው ኢትዋር ከቀባቴ ባየ ጋር ይጥሬሳ ምን ነው ልቀፋልኩ እንበልክ ምንድነው? ጌም አንጫወትም? አንጫወትም ካላቀፍኩ እንዴ አልፈልግም። በቃ ውጣ ካልፈልግ ጠረጴዛ አንጠቃቀፍ ጌም እንጫወት። አንጫወትም እንዴ እኔም ዛሬ ደክሞኛል። አልፈልግም እኮ ውጣና ከሀቢባ ጋር ተቃቀፍ። አያገባኝም እኔ በቃ እኔ አልጫወትም በቃ ካቀፍኩሽ waan kanaan aartiitiin natti fakkaata deebii gabaabaa tokko immoo haala muuziqaadhaan ergiteettiif. Waraana keessan jidduu garuun barbaadu. Garuu moorachi hayaatii maaf akka kana akkatiin jaallan hin beeku. Waan ta'e hin beeku. Rakkina gidduu kee jiru hin beeku. Haa ta'u malee hayaatiin ormi nyaachuurra yookaan aannan dabarsitu. ጦርነት መሃል ሆኖ ስግደት እየሰገዱ ስግደታቸውን ያላቋረጡት እነዚህ ፍልስጤሚያኖች በዚህ ሰዓት እንግዲህ በእጅጉኑ ዓለም ላይ መነጋገሪያ ሆነዋል። ክስተቱ በትላንትናው ዕለት በፍልስጤም ውስጥ የተከሰተ ክስተት ሲሆን ታዲያ የእስራኤል ወታደሮችን የፍልስጤም ግዛት በሆነ አንድ መንደር ውስጥ በሚገኝ መስጊድ ላይ እንዲሁም ደግሞ አካባቢ ላይ እንግዲህ ጦርነት ያነሳሉ። ታዲያ አካባቢ ላይ ባለ መስጊድ ውስጥ ሆነው እየሰገዱ ባሉበት ወቅት እንግዲህ ታዲያ እስራኤላውያኖቹ ጥቃታቸውንና ወረራቸውን ቢፈጽሙ ፍልስጤማውያኖቹ ቦታ ላይ ሆነው እየሰገዱ ያሉት ሰዎች እንግዲህ ሊያቋርጣቸው ቢሞክሩ ሰግደው እስከሚጨርሱ ድረስ ከቦታው ላይ አልተነቃነቁም ነበር። ታዲያ ይህ ክስተትን በዚህ ሰዓት በእጅጉኑ ዓለም ላይ መነጋገሪያ የሆነ ሲሆን የሰዎቹ እምነታቸው ከማንኛውም መሳሪያ የበለጠ ጠንካራ ነው ሲሉ ብዙዎች ሀሳባቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። በጉዳዩ ላይ እናንተስ ምን አይነት ሀሳብ አላችሁ? በሌሎች ቪዲዮዎች እመልሳለሁ። ለፈጣን መረጃዎች ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ቆይታ። akkasii Filisxeemii keessatti namoonni salaatuudhaaf illee rakkina keessa akka jiran himamee jira. Haa ta'u malee wanti kun kan haa ta'u malee wanta kana kan hin fidee fi Itoophiyaa keessattis Aksuumiin keessattis sagalee ta'uu fi kan qabnu guddee baay'eetu jira. Aksuumiin keessattis ijoolleen keenya salaatuu hin danda'an yookaan barachuu hin danda'an jedhamanii kan dhorkamaa jiran baay'eetu jiru. Keessattuu ijoolleen musliimaa baay'ee achi keessatti waan hin taane godhamaa jiru. Sagalee ta'uu fi keenya dirqama. Peentees haa ta'u Ortodoksii haa ta'u gizee jarri miidhamanii sagalee ni taanaa fi Arsii keessattis gizee Ortodoksiin doonu sagalee taanii fi jira. Haa ta'u malee musliimonni ጊዜ akka kana immoo baddalamanu ijaan laaluun keenya waan baay'ee kan jabaatu gatitee jennuun fitee laaksuun musliimoች jechuu keenya akka hin irraanfanne. Silaa waa mana hin galchine kee hangalaa waa mana ilaalanne kee hannu galaa heda maal taatee bu'aa bultee achi ciisee maal si gargaaree bu'aatu yerootti boolsumaa inni. Siifa bu'anii maal si ilaallatu? Maal si ilaallatu biyyoo booyi? Waan barbaade yoo dhiye maal si galchisi? Annaa odeessuuf gamandara keessa deemtee naa odeessuuf mini? Akka hin galchine maal sitti meera jalqabaa maal taatee maal rakkatteera malee. Singalchu beendeen. Naafinaani. Haa ta'u malee rakkinni guddaan uummata keenya amma inni nama nu keessaa beekan hin jaallannu akkuma adurree deebinee nyaachuu barbaanna maaf akka ta'e garuu naaf hin galu ijoolleen keenya achi baanaan bicuusi rakkina guddaa qabna uummanni rakkina guddaa qabna haasaa kana irratti immoo waa tokko haasaanii turan. Oromoon dhalee guddisee namoota boriftaan bu'aa naa buuse eeggatu siyaasa Oromoo gaggeessina warra jedhan nyaachuu baranii nyaachuutti guddatanii ammas nyaachaa jiru. Waan haaraa mun seenaa. Hayilee Fidaa eenyuun nyaate? Oromoon nyaate? Hayilee Fidaa nama Oromoof qabsaa'u duwwaa osoo hin taane sammuu addaa qabaatee rakkoo biyya kanaa hiikuu danda'u isaa xiqqoo ba'uu jalqabe warra siyaasa Oromoo oofumaa itti
Haayilee Fidaani killisiidhaan Oromoo miti jedhan. Mucaa arjoo dhalatee guddate maatiin isaa achi jiru Oromoo miti jedhan. Sannaa Ilikkee eenyu tajjeesse? Baarotumsaa eenyu tajjeesse? Oromoon xiqqoo keessaa ba'ee mul'achuu jalqabnaan kan koo miti jedhee ganuun aadaa godhate. Xiqqoo baanaan cabsuu akka adurree ilma ofii nyaachuu hanqinni jiraachuu ni malaama. Hanqina sana guuttatanii deemurraa ilma ofii nyaachuu aadaa godhan. Akkas ammas wanti ta'aa jiru waan kana namoonni baay'een namoonni gurguddaan keenya akka kanaatti biyya alaa keessattis haa ta'u biyya keessatti akka kanaatti rakkina guddaa irra jiru. Tokkummaa keenya eegnee biyya nutti kenname kana yoo seeraan kan hin bulchine taane yookaan wal nyaannu taane biyyi kun garan taane keessa galuu hin dandeessi. Haa ta'u malee biyyi nurka jirti wanta nurka jiru kana immoo kunuunsinii qabachuun keenya baay'ee gaariidhaan jira. Sagantaa irraaf qaban kanuma fakkaata sagantaa biraatti boorti ani aansoon ture ati eenyu turte koomanta jalatti barreessuu keessan akka hin dhageenye jarrammoo yoo waan anaa jiru turtani.